fakkeenya ta'uun nutti jiraata. Tokkoffaa akkamitti waan gaarii hojjechuu hin danda'amu. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti yeroo kabajuudha. Yeroo kee hin kabaju taanaan milkaa'uu hin dandeessu. Maal waan gaarii gochuudhaaf yeroo kee beekuu qabdu. Yerootti waan gaarii gootu beekuu qabdu. Umuriin kee maal si gochuu danda'a? Yeroon kun yerootti waan gaarii gootudha. Kanaaf sa'aatiin kun yeroo tati waan gaarii qofa hojjettu. Sababiin isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa keenya waaqa keenya kan ta'e inni waaqarraa hamaa nu barsiifne gaarii malee. Wangeelli gaarii nama barsiisa. Namaaf gaarii barsiisa. Lafaaf gaarii barsiisa. Bineensa beelladaaf gaarii barsiisa. Neetwoorkii addunyaa kanarraa dhalli namatti hin jiraatu harka 99 Yesuus hojjete. Harka kolkaase. Oksijinii kana nu jalaan fudhate namiin jedhama. Sochoosika. Amma takka gommaa makiinaa karaatti gortee gumaa ija kee hin jijjiirtu. Urjinaaluma gadabatteessi uume hin jiru. Mee sababii kanatti galateeffadhu gooftaadhaan. Yeroo keessan kabaja Waaqayyo dhala namaa kana hundumaaf walqixxee kan laate sooreessaaf, beekanaaf, dooftoriidhaaf, injineeraaf, warra hundumaaf, nama hundumaaf Waaqayyo abbaa walqixxeessaa kan ta'e Yesuus walqixxee kan nama laate yeroodha. Nama yeroo keessatti waan gaarii hojjetu nama caala. Nama yeroo keessatti waan gaarii dalagu, nama yeroo keessatti waan gaarii maddisiisu, waan yeroo keessatti waan fudhatama qabu maddisiisu, agarsiisu, hojjetu, kalaqutu addunyaa irratti barbaadamu. Walkaasika yeroo sii kenname kunoola barra 2017 harka kee as kaase. Kunoo Yesuus dabarsee sitti laateera. Sooressaa walqixxee, hiyyeessaa walqixxee, barataadhaa walqixxee, barsiisaadhaa walqixxee, dooftoraa alukaawwan dhugaa. Amantoota walqixxee, warra amalee warra namallee walqixxee, Waaqayyo yeroo walqixxee sii laateera. Kanaaf hojjaa gaarii hojjechuu yoo barbaadde yeroo kee kabaji. Yeroo kee qabeenya keeti. Yeroo kee guddina keeti. Yeroo kee dirree ati irratti waa hojjettee agarsiiftudha. Yeroo kee yeroo beekamtiitti. Yeroo kee yerootti oomisha gurguddaa kan irratti oomishtu yeroo irratti oomishta. Yeroo keessatti milkoofta. Yeroo keessatti beekamta. Yeroo keessatti sadarkaa argatta. Yeroo keessatti waaqa wajjin walii galta. Kanaaf yeroo walqixxee nama kana hundumaaf laate waaqa. Hojjaa gaarii hojjechuudhaaf inni jalqabaa yeroo kee fayyadamuu qabda. Yeroo keetti hojjechuu qabda jechuudha. Lammaffaan akkamitti fakkeenya ta'uu hin danda'amu. Waaqayyo hojii gaarii sii qopheessa. Maal sii qopheessa? Yeroo sii qopheessa. Ati immoo yeroo irratti hojjetta. Waaqni yeroo sii qopheessa ati yeroo irratti hojjedhu diinama si fadhi jiru. Maal sii qopheesse waan? Ati immoo maal gochuu qabda yeroo irratti? Yeroo irratti caccabsite sa'aatiidhaan, guyyaadhaan, halkaniin, yeroodhaan hojjechuu qabda. Yeroo barattu barachuu, yeroo hojjettu hojjechuu, yeroo nyaattu nyaachuu, yeroo hunduma yeroo kee nyaata taanaan hin badda booda. Dhiibbaa dhiigaa si keessatti baay'ata. Dhukkuba hamaadhaaf saaxilamta. Waan nyaattu addaan baasi. Nyaatuma argiteef hin gashiin. Tokko akkas jedha. Ani buna sukkaara hin dhugu. Dhibee qabdaa lakkina. Nama waggaa 45 achi darbe immoo dhukkubni irraan fagaattu. Yeroo baay'ee dhukkuboota sukkaaraa kan dhiibbaa dhiigaa kan waan inni waggaa 35 waggaa 25tti soorate suttu deddeebi'ee dhufee immoo namicha rakkisa dhimee dhoowwa. Waan ganaa isatti dhufuuf yeroo isaa seef godhee itti fayyadamu. Yeroo kee taa'uudhaan hin fixini Waaqayyo yeroo 100 keessaa 100 sii laate. Walumaa qabadhu kan 100 keessaa 100 naa laate dhaame. Jiraata. Ergamootaafis 100 keessaa 100 kenna. Mitire? Akkuma ergamoota si eegan 100 keessaa 100 yeroo kee siifis 100 keessaa 100 kenna. Isaanis waan hojjetan qabu. Atis waan hojjetu qabu. Waanis yeroo guutuu qaba sifaan. Yeroo kee irratti hojjechuun sissaaba namaa jalatti si hambisaa jira. Sharaa nama jala ta'uun beekumsa. Sissaaba namaa jalaa si haa kaasu Waaqni barana. Kun abaarsa miti harka ol kaas. Kanaafuu ro'iitu sissaabatti si galche. Si baaseera sissaaba jala. Harka kabitti si baaseera sissaaba jala. Amma yoonoo sissaaba yeroo jennu kana mana kiraatti yaadan.
Karaarra deemi ilaali waa'ee sissaaba jalaa ol kaasa harkakee. Siyaa baasa waaqni sissaaba jalaa. Fagaata yeroo wal qixxee sii kennan. Isa xiyyaara oofuuf yeroo wal qixxee kennan. Isa injineeraaf yeroo wal qixxee kennan. Hojii keetu gargaari. Waa yeroo isaatti fayyadamee bira gahi. Siif silaatameera. Ati yeroo kee maaliif fixaa jirtaa? Mataa hooqachuudha yeroo fixi. Dargaggoota keenyarraa hafuurri tokko waggaa lama odoon guutiin cabe. Ajaa'ibaan hafuura akkasitti cabe nagar. Dargaggeessi hunduu mataa micciira. Suma tokkicha amma nama mataa micciiru hin argitu. Nama qaxxiree deemu malee. Ol kaase hafuura mataa micciiraa waan isirraa kaase. Kuni gaarummaan qabu. Kuni beekumsa miti bar. Mataa micciiruun rakkina qaba. Luka raasuun rakkina qaba. Macaafni qulqulluu maal jedhaa? Namni amma ija isaa rib godhu jallina yaadaa jedha. Namni amma ija isaa godhu tonkola nyaata. Qaxxiree ilaaluu hin danda'u waan ta'eef waan yaaduu qabaa jedha macaafni. Kanaaf jireenyi kee yeroo deebi'ee hin dhufu. Kanatti kan dhufu maal akka ta'e umurii keetu murteessa. Lammaffaan hojjaa gaarii Waaqayyo sii kenne kanaaf fakkeenya ta'uuf inni lammaffaan jaalala qabaadhu. Jaalala jechuun onnachiiftuu hojii keeti. Itti nama simaddi jiru. Onnachiiftuu hojii keeti jedhiin. Si onnachiifti jedhiin. Nama sii dabalaa jedhiin. Jaalala godhadhu jedhiin. Iyesuus Kiristoos biyya lafaa jaalalaan injifatee jedhiin. Yoo biraa fakkeessite maqaa si balleessaa jedhiin. Yoo bira oolchite yeroo maqaa si balleessu hin qabu biraa fakkeessin jedhiin. Ati hiiktee gallakkiftee maqaa kee balleessite naguma fayyaa. Namicha oo bira oolchite yoo wajjin nyaatte yeroo jedhu waa'ee kee haasa'uu hin danda'u situ bira jira waan ta'eef. Jaalalli injifannoo olaanaadha. Jaalalli onnachiiftuu hojii gaariiti. Waan jaalalaan jalqabde keessa Waaqa jira. Harka kee ol kaasi qaba. Kana godhi qaba. Ani jaalalaan jalqabaa Waaqa keessa raasa. Waaqayyo keessatti si argameera. Keessatti si argameera. Hojjaa gaarii Waaqayyo qopheessi. Adeemsa Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 13 dhattanii ol altan waa'ee jaalalaa dubbata. Wanni hundi hin darba. Jaalalli hin darbu. Beekumsi hin darba. Hojiin hin darba. Hundi hin darba. Maallaqa argachuun hin darba. Hiyyumni hin darba. Yeroo hundumaa namni yoo dhalataa deeme jaarraa meeqaaf nama biraa kan hin hamne gooftaa Yesuus kan namaa kenne nama faana akka jiraattaniif kan nu laate kenna addaa doolaara hedduudhaan kan hin bitamne jaalala. Jaalala jechuun injifannoo waraana addunyaa caala. Jaalala jechuun diina kee salphaatti to'ata. Jaalala jechuun waan hin dubban akka dubbattuuf si gargaara. Jaalala jechuun teessoo ati irra hin teenye irra si teechisa. Jaalalaan injifannoo diina nama simatti jiru kan ammatu. Waan hundumaa jaalalaan moo jedhiin. Sadaffaa irratti Waaqayyo hojii gaarii inni nu qopheesse inni sadaffaan amanamummaa akkamitti hojii gaarii hojjechuu dandeenya. Gara hojii gaariitti dhufuu kan dandeenyu amanamummaa qabaachuu qabna. Nama amanamummaa hin qabnetti doolaara hin kennan. Nama amanamummaa hin qabnetti biyya hin kennan. Nama amanamummaa hin qabnetti waldaa hin kennan. Nama amanamummaa hin qabnetti ijoollee hin kennan. Nama amanamummaa hin qabnetti waan guddaa hin kennan. Nama biraa bira kaa'u nama shakkan bira nama biraa kaa'u. Ol kaas gawaazii dhaamaa jira. Amanamta taanaan hojii gaariitu si eeggata. Amanamummaan kan nama buusa. Amanamummaan sadarkaa namaa dhibbarraa gara zeerootti kan nama fida. Amanamta taanaan addunyaan kun kan kee takka keessa kaafata. Sittani mala. Walleetoon jettu amaname. Kaasinaa si harkaruuf amaname. Hojii sitti kennameef amaname. Waaqaaf amaname. Sadarkaan kee dabalaa deema. Abbaan barbaade sinuu ka deemee nama namtu sin jedhefate amanamuuf dhiisuu dandeessa. Isa miti gurra keetiin waan namni sinuu ka deemee quba sitti qabu hin dhaggeeffatin namni quba sitti qabu si fuuldura deema miti si duuba deema si arge mul'achuu kee arge mul'achuu koo argan quba natti qabu deeme. Nama fuuldura deemu nama kaatu maal godhe namni hundumtu kaachoo isaa arge isa amata kaachoo kee argan maal amattee wajjin haasofta fiigati milkaa'ee amma bilbila cufata. Amma toleedhamoo isaa amma toleedhaman jaayilaaf amanama namni bara kana qabeenya irratti amanama namni bara kana hojii irratti amanama maallaqa irratti amanama
waaqayyoof amanamtu yoo amanamta taat qabxii sadaffaa sitti hima waaqayyo hojjaa gaariidhaaf fakkeenya gaarii nama ta'uu kan danda'amu amanamummaadha. waan namni sitti kenne waan namni sitti hime akkasii jedhametti amanamuu danda'uu qabda. namaaf amaname waaqaaf amaname wanta dubbatteef kan raawwatu kan soba of keessaa hin qabne ta'uu qaba. Qorontoos 2:18 irratti arfaffaan hojii waaqayyo hojii gaarii waaqayyo hojjechuuf fakkeenya akka taanu barbaadu inni arfaffaan amala keenya. amalli murteessaadha. amalli gaddama buusaa ol lama kaasa. tokko tokko garaasaa keessa hin jiru afaan hin dubbatee iddoo hojii of dhoowwaa iddoo bultii of dhoowwaa deebi'ee immoo nan gaabbe jedha. hojjaa gaarii tokko fakkeenya ta'uu kan danda'u namni akka dubbii waaqayyootti amala qabaachuu qaba. namni tokko jalqabaa kan ilaallamu maalirraa kaa amala isaati. namni amala gaarii qabu hojii gaarii hojjechuu danda'a. namni amala gaarii hin qabne yoomiyyuu odoo fuutee macaafa gara garaasaa keessa gaarii godhette gaarii gochuu hin danda'u. wangeelli immoo marfeedhaan hin galu harka ol kaase. akkuma nama sitti immoo kanatti dhufee si galaamin jedha. laphee kee honlee kee dhufee qabata. amalli baay'ee murteessaadha. yeroo waggaa 5 waggaa 10 booda waa fuudhuun hin danda'amu. waa balleessitee amalu jechuun takkaa hin danda'amu. waanuma utuu hojjettetu gasagasee dhufee si faana ragaa sitti ba'a. kanaaf jireenya namaa keessatti namoonni amala galee qaban har'a barachaa deemuu qabu. dhiisuu danda'uu qabu. suusii isaanii halatu hallasaa asobu sobasaa awwaan gidiraa godhu dhiisuudhaa yoo baate akka gara biraatti deemee fagaachuu hin danda'u. amma biyyoota guddatan dhattanii suuqii yoo bituu dhattan namni beechi keessa hin jiru jedha namoonni yeroo haasa'an. shungulliitii roobotii dhaabataa birriinis achumarratti xaafameera waan jiru achumarra dabarsitee deemta hin dabarsitu taanaan hoggaatti nan ba'a jetta asiin balbala sitti cufame. namni yoom dhaabatee si eega teknoolojii si eega harka ol kaasi. namni qorra keessa dhaabatee si eegu hin jiru teknoolojii kaach godhee si qaba ol qabadhu waan si dhaaba. ani isa caalu immoo si caafameera. kanaaf amanamummaan murteessaadha. mana keef amaname inni kiristoosiif sirbanii hin fokkisu. kiristoosiif shubbisuun caaffaruun iyyanii woodanii waaqa sagaduun waaqayyo maqaa dha'u hin badu. sagalee waaqayyo sin deeggara bakka shubbisanii iyyanii akka ta'e yesuusiif ta'anii faarfachuu. haa ta'u malee waan nuti goonu sana yoo sirba ta'e jechoonni nuti fayyadamnu sun hiikasaa maal dabarsa? amaloota adda addaa kan qaban. dafqan malee kan irraa galle jiraachuu malu. mana isaaniitti balbala cufatanii yeroo gabaabaadhaaf waa kan jejjiran hin dhabaman. waa sochii wayii kan taasisan. hamma sadarkaa sun guutti kan irraan kaan. si lol woote amma badduu si baasanitti kan si dhiim. maqaa si balleessoote ammaati badduu baatuttis kan si hordofan jiraachuu danda'u. namni kamiyyuu amala isaa awwaaluu qaba. amala ittiin dhalatte sana of keessaa hajjeesi. addunyaa kana hundumaa waaqayyo furtuu isaa sitti kenna. ati mucaa waaqayyooti. ani mucaa waaqattan jettume. amalli seexanaa immoo narratti hojjetudha dabalaati. itti dabalaa dubbaddaa. hiika tanaa kanaa qabatta nan barbaadela. namni barate kana caafi. amala jechuun hiika amalaa qabaddaa. karaa namni eenyummaa keenya ittiin nu hubatu keessaa tokkodha. kana macaafa qulqulluudha. namni abbaan barbaade karaan inni ittiin si baru karaa qabeenya kee miti. karaa beekumsa kee miti. amala keetiin namni salphaan si beeka. bakka saaxilamteetta jechuudha. gaarii gootus ta'e gaarii gootas yoo ta'e murteessaan amala keeti. amaloonni ati qabdu maal fakkaata? bakka ijoollee tokko tokko haati cubbutoo dhaadhaan gootee hoggaa afaanitti keessanitti ishiin immoo dinnicha abbuusi. amala kun kamtu irra caala? haati dugdatti baatte mucaan immoo lafatti awwaara keessatti na buusettee boossi. waan gaarummaa
barbaadu. Inni shanaffaan inni Qorontos tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 32 irratti yoo ilaaltan hin argattu. Shanaffaa irratti gad of deebisuudha. Macaafa keenya boqonnaa 15 lakkoofsa 33 irratti yoo ilaaltan mataa ofii gad of deebisuudhaan namni biroo akka fayyadamu gochuu. Diinni kees inni gaarummaa hojjetus inni ati fuuldura deemtu inni si duuka deemu waan akka darboo barbaadu gadi jedhi. Jira Yesuus jedhame. Anduubarraan dhufe maal ta'a? Ati mool jettee laaltaa jechuudha. Jira Yesuus jedhame. Gittir jettee hoo jala dhaabatte anduubaa kaatee dhufu sumatti bu'a. Rakkinni sitti bu'a. Iyyumni sitti bu'a. Yoo gadi jette mutti firee qabuuf namni kabajaa gadi jedha. Alakka nama gad of deebisu sodaattamaan hin jiru. Namni gad of deebisu diinni hin danda'u. Namni gad of deebisu namni yeroo hundumaa of tuulummaa of keessaa hin qabne amala seexanaa of keessaa hin qabu. Seexan of tuulummaadhaan lafatti dabalame. Namni gadi jedhu mutti firee qabu gadi jedha waan ta'eef gadi jetta taanaan rakkinni duubarraan dhufu gabaatti gadi jettu sirra darba. Barri hamaa sirra darba. Barri du'aa sirra darba. Barri qorumsaa sirra darba. Gadi jedhii Waaqayyo immoo ol si kaasa. Mee Waaqayyo ol kaasadha yeroo lama dubbata. Jedha dabalaati. Si haa gargaaru. Mataa ofii gad deebisuudhaan nama biroo akka fayyadamu gochuudhaan nama dabarsuu irratti xiyyeeffadhu. Gad of deebisuun dursa ofii kennuu miti. Ankoo nagaa ati na caali. Ankoo hin ga'a ati darbuu qabda. Ankoo maa miti ati mul'achuu qabda. Jetta taanaan situ mul'ata. Sochoosi gargari. Eenyu mul'ata? Situ iyyafatamee ibsaa qabsiisanii barbaadanii si mul'ata. Gadi jetta taanaan ol kaa'atameen jedhaman. Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqa ta'ee odoo jiru guddaa ta'ee odoo jiru Waaqa lafaaf samii kana uumuudha. Hojii gaariin hojii Waaqayyoo hojiirra hojjechuudha. Hojii Waaqayyoo nuu kennu hojiirra hojjechuudha. Keessa deebii 11:27 irratti Waaqayyoon kabajuu jechuudha. Abboomamuu jechuun Waaqa kana kabaju. Namni garuu mana isaa keessatti Waaqa tolfamaa hin kabaja. Karaatti nagarre namni gizeen waa jedhu jedhee yeroo jedhu maal kabajuu isaa ta'u? Amma dandeettii isaa amma isaa galee waa godhaa jira. Safuu kennaa jira. Si biran darbachaa jira. Ati akkamitti Kiristoos jiraataa bira dabarta? Akka abboommi isaatti abboomamuu jechuun kabajuu Waaqayyoo ulfina kennu iddoo olaanaa laachuufi barbaachisa. Dubbii isaa barachuuf ajajamuun murteessaadha. Abboomamuun nu keessatti dhufuu qaba. Hojjaa gaariitti tokko fakkeenya ta'uu kan dandeenyu abboomamuudha. Namni hin abboomamne rakkoo guddaadha. Walii ajajamuun hin jiru taanaan namni milkaa'uu hin danda'u. Tofeegii amma beektu tofeegii miidhaguu waddi jiru. Karaarra hin ciisin jedhiin bineensa si nyaataadhiin sirraayyuu bareedaa amma karaarra hojiifte. Odoon maraatiin karaarra yeroo ciiftu maal siin jedhama namni? Fayyaadhaati waan ta'e. Amma waan jalaa sokkuu qabdu jalaa sokki. Abboomamuudha. Waan gaarii hojjechuu qabdu gaarii hojjedha. Si eebbisa waan. Ganaa sirraa hafee nama biraatiif laatta. Hoolaa jetta. Hoolaa jetta. Waaqayyo sii laata. Ati nama eebbati. Ajajamuun barbaachisaadha. Waaqayyo hojii gaarii ni nu qopheesse. Yeroo Waaqayyo nu kennetti akka kabajnuuf tokko. Lammaffaa Waaqayyo hojii gaarii kana fakkeenya gaarii akka taanuuf inni lammaffaan jaalala nu kenne. Sadaffaan Gooftaa Yesuus Kiristoos hojii gaarii nu qopheesse kana fakkeenya gaarii akka taane itti dhiyaannuuf inni sadaffaan amanamummaadha. Arfaffaa irratti Waaqayyo kan nu kenne gadi of deebisuudha akka nutti jiraatu hojii gaarii hojjechuu kan dandeenyu of tuulummaadhaan odoo hin taane gadi jechuudhaan rakkinaaf qormaata hunda dabarsuudhaan waan nu lolu dabarsuudhaan waan hundumaayyuu yoo dabarsite ol kaata. Shanaffaa irratti jaaffaa irratti abboomamuun baay'ee murteessaadha.